ulfinni haa ta'u. Isarraan kan ka'e har'a geenyeerra. Isarraanis kan ka'e hin jiraanne. Ameen. Bilisa keenya Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo yeroo kana booddee qabnus nuuf haa eebbisu. Akkuma amaleeffanne ulfina Waaqayyootiif kaanee dhaabbannee sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffannaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 qabee hanga 11tti nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 hanga 11 akkas jedha. Yesus mukichi waynii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa in qeexxa'a. Isin ammumayyuu dubbii an isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabamtanii yoo jiraachuu dhaabaattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka waynichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu, anatti gargar baatanii waa tokkollee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sana hin gatama, hin goga. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti hin naqu, hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbiin koos isin keessa yoo jiraate, waan feetan hin kadhattu isiniif hin ta'a. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo in argama. Abbaan akkana jaallate, anis akkasuma isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaa. Akkuma ani abboommii abbaa kootti hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu, isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala koottis qabamtanii in jiraattu. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuu fi gammachuun keessan guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhee. Kun sagalee Waaqayyooti. Teenyee kadhanna Waaqayyoon. In kadhanna. Namoota yaadannoo qabattaniif mata dureen sinii kenna. Isa ulfeessinee haa ulfaannu. Mata duree jedhu. Bara dhufaa jiru kanatti, waggaa haaraa dheebochaa jirru kanatti, hawwaa jirru kanatti, baratti isa ulfeessinee ufii ulfaannu Waaqayyo nuuf haa godhu. Yaa Waaqayyo, galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee dachaa haa eebbifamu. Waan nu gargaartee nu baattee asiin nu geesseef ulfaadhu. Jaalala gaggeessaa eegumsa nuuf qabdu hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo, ammas nu eebbisi. Ija hafuuraa keenyaa bani, laphee keenya bani. Dhugaa dubbii kee hubachuu ittiin jiraachuu ittiin mul'achuu akka dandeenyu nu gargaari. Iddoo kanatti ati duwwaan mul'adhu. Bantii Waaqaa nurratti bani.
bifa hubanneen beekneen bifa haaraa ta'een har'a dubbii kee nuuf ibsi. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Kan dhageessiif ulfaadhu maqaa Yesuusiif jedhi ameen. Isa ulfeessinee haa ulfaannu. Ameen ameen. Namni addunyaa kanarra bara jiraatutti wanta baay'isee hawwuuf dheebatu keessaa tokko ulfinadha. Namni ulfina hin barbaanne hin jiru. Ulfinni warri biyya lafaa barbaadanii fi ulfinni nuti barbaannu immoo tokko miti. Nuti ijoollee Waaqayyooti, ijoollee warra gubbaati. Akka ijoollee Waaqayyootti ulfina dharraana, ulfina barbaanna. Ulfinni mana keenyaa, ulfinni mootummaa Waaqayyoo Waaqicha ulfeessuudhaan argama. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kophaan argamu ulfinni kophaa dheebotan, ulfinni kophaa ulfaatan, kophaa nama gachisiisa dhumarratti. Kanaaf bara haaraa kanatti kanan hawwaan ofii koof isiniifis Waaqayyoon baratti bifa addaan ulfeessinee ulfina addaa ulfaannu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Kun immoo hin ta'a. Ameen jettu? Hin ta'a. Maaliif ta'a? Yoo nuti kaane, yoo nuti goone Waaqayyo yeroo hundumaa hojii irra waan jiruuf. Barsiisa Gooftaa Yesuus waan hundumaa caalaa akka inni jaallatamu, beektota biratti illee akka inni jaallatamu wantoota godhan keessaa tokko fakkeenyaan fayyadama. Fakkeenya salphaa ta'een fayyadama. Salphaatti kan namaa galu. Fakkeenya qotee bulaa, fakkeenya loltuu, fakkeenya qonnaa, fakkeenya daldalaa, fakkeenya sanyii facaasuu fa'iin. Namoonni barumsaaf hubannaa hin qabne bifa salphaa ta'een bifatti hubachuu danda'aniin dubbata. Kutaa amma dubbifannee boqonnaa 15 hanga 11 yerootti ilaallu fakkeenya ajaa'ibsiisaa inni itti fayyadame argina. Keessumaa lakkoofsi 8 haasoosaa hundumaa kan guduunfudha. Mata dureen kun achiitu ba'e. Isaaf ulfina fidnee, isaaf ulfina laannee ufii waa'ee ulfina argachuu jechuudha. Kutaa kana keessatti keessumaa ijoollee Waaqayyoo akkamittiin Waaqayyoof ulfina akka argamsiisnu dhumarratti immoo ofii keenya akkamittiin akka ulfaannu barannaa jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti karaan nuti ulfina argannu duraan dursa isaaf ulfina argamsiisuudhaani. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ulfinni Waaqayyoo barbaadu immoo ulfina jecharra darbe, ulfina gochaadhaan mul'atu, hojiidhaan agarsiifamu. Ameen ameen. Ulfina gochaa barbaada Waaqayyo. Practical. Wanta hojiitti jijjiiramu malee afaaniif faarra kan darbe jechuudha. Kanaaf inni ulfaachuu kan barbaadu akkuma kaleessa haasofne yoo barbaade uumama bineensa bosonaa irratti, qilleensa irratti, waan barbaade irratti ulfaachuu hin danda'anni. Mul'achuus hin danda'a. Garuu hawwiinsaaf dheebuunsaa warra bifa isaatiin hojjete, warra karaa ilma isaa bitate, unu keessaan unuun meeshaa godhatee mul'achuu, ulfaachuun dheebuu Waaqayyooti. Kanaaf akkasittiin isanni dheebotu kana gochuudhaan akka dheebuu isa baafnu, ofiis akka aara galfannu, gammannee nutti tolee akka jiraannu moo'ichaan Waaqayyo nu haa gargaaru. Karaa biraa ulfina nan argadha, kabaja kan nan argadha kan jedhee dubbate takkaa macaafa kana keessa hin jiru. Ulfinni Waaqayyo barbaadu karaa keenya, jireenya keenya keessaan keessumaa, adeemsa keenya keessaan, oolmaa keenyaan, gochaa keenyaan keessaan ulfina argachuusaa dubbateera iddoo baay'eetti. Kanaaf firoota koo ulfinni dhugaan, jireenyi dhugaan isaaf kabaja laachuu keessaan kabajamuudha. Kanaaf fakkeenya ifa ta'een isa kana nutti dubbata. Kutaa kana keessatti egaa keessumaa karaa jireenya hafuuraa akkamittiin Waaqayyoof ulfina fidnee, ulfina laannee ofii keenya immoo ulfina argannu qajeelfama nuuf kennaa jechuudha. Bara kana keessa baay'een keenya, namoonni baay'een isa malee kabajamaniiru, isa malee mootii ta'aniiru, isa malee gurguddoota ta'aniiru, isa malee garmalee mul'ataniiru. Kun immoo balaadha. Waaqayyo balaa kana namaa oolchu.
isa malee mo'uu, isa malee guddaa ta'uu, isa malee kabaja argachuu, ulfina argachuun gadheedha. Baay'ee argineerra ba'anii akka hin taane ta'anii kan kufan. Kanaaf akkamittiin jireenya keenyaan ija godhachuudhaan isaaf ulfina argamsiisnee ufii akka ulfaannu kutaa kana keessatti gaggabaabsinee ilaallaa jechuudha. Ija jechuun maal jechuudha? Kutaa kanatti ija kan jedhu waa'ee ija naqachuu, ija godhachuu si'a baay'ee barreeffameera waan ta'eef ija jechuun maal jechuudha? Ija jechuun amantii jireenyaan agarsiisudha. Waan biraa miti. Yaada keessanii waan biraa barbaachan jooriinaa. Ija inni jedhu amantii hojiidhaan agarsiisuu, abboomamuu jechuudha. Tarii immoo Galaatiyaa boqonnaa 5:22 duukaa wal qabsiisnee immoo yeroo ilaalle amala Kiristoos uffachuudhas ija jechuun amala Kiristoosiin fakkaannee argamu, innis immoo amantii hojiidhaan agarsiisuu jedhama karaa biraa. Amantii hojiidhaan agarsiisuu, amantii sana jireenyaan agarsiisuu, Kiristoosiin uffachuudha ija kan jedhamu. Kanaaf ija isa godhatu, ija isa hin godhanne inni gooftaan jedhee dubbatu waa'eedhuma isa kanaati. Iji karaa biraa tarii iji karaa biraa immoo namoota karaa Kiristoosiin dhala godhachuu, dhala hafuuraa jechuudha. Namoota karaa keenya gara gooftaatti dhugaa baanee finne ija tajaajila keenyaa ta'uu danda'u. Isaanis ija jedhamuu danda'u. Namoota abbaa taanee guddisnu, warri abbaa ta'anii nu guddisan nuti ija isaaniiti. Uf jalatti immoo namoota tajaajilu, namoota guddisnu yoo qabaanne immoo nutis ija qabna, kunis ija jedhama. Kanaan ala garuu ta'uu hin danda'u waa'een ijaa. Gaaffiin isin gaafa, gaaffiin natti tolaan. Bara kana keessa karaa inni nu ajaje dhiisnee, karaa inni nu ajajne isa kabajuuf, isa ulfeessuuf maaliif dafqinaa yeroo hunda? Meenaa deebisaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Kun qajeelfama jireenyaati. Akkasittiin jiraatamaa, akkasittiin tajaajilama miti ijoo. Kan kana keessaa ba'ee jiraachuu hin qabu. Kanarratti isin daballu, kana keessaa isin hir'isnu. Garuu bara kana waan as keessa hin jirreen ofiitti daballee isa kabajuuf, isaaf ulfina kennuuf yaalii adda addaa, yaalii namtolchee goona hin jenne Waaqayyo. Waa'ee namicha saandaaqoo horsiisuu fakkeenya goosana yaadattu miti? Saandaaqoo horsiisee gaafa isaan ga'anii hiriyyaan isaa akka geessee isaaf gurguru gama sanatti ergate. Hiriyyaan sun otoo baatee deemuu karaatti kufee handaanqoo mandara seenan. Akkuma fedhettuu walitti qabee handaanqoo 12 geessee nama sanaan ga'ee deebi'ee dhufee gabaasa godhee handaanqootti waan isa mudateetti mee akkuma fedhe ta'ee handaanqoo kee 12 geesseetti sii kenneera jennaan lakki ani handaanqoo 12 sitti laannee jedhe. Mee kanatti laatte 8. Afur maal? Kontiroobaandii kan abbaan ofiitti dabalee mandara keessaa jechuudha. Waaqayyo kontiroobaandii hin barbaadu. Hir'isuus hin barbaadu, akka daballuus hin barbaadu. Hin dabaliinaa, hin hir'isinaa jedhamee barreeffamee jira. Ameen jettu ijoo. Waaqayyoon ulfina laanna yoo ta'e akka sagalee isaatti haa ta'u. Sagaleen isaa immoo jireenyaan jedha malee waan biraatiin hin jedhu. Hiwayyuu. Kanaaf kutaa kana keessatti akkaataatti jireenyaan isa kabajnee, isaaf ulfina finnee, ufii ulfaannu, qajeelfama principles, qajeelfama 7 cuunfinee arganna. Gaggabaabseen isinitti hima yaadda'inaa baay'ee waan ta'eef gaggabaabseen. Isaan kun hundumtu 7 isaanii iyyuu hundeen isaanii jireenyadha. Qajeelfamni 7 kun karaan ittiin Waaqayyoof ulfina finnee ufii ulfina argachuu dandeenyu 7 isaaniiyyuu jireenya irratti kan hundaa'anidha. Jireenya irraa foxxoqsinaan Waaqayyoofis ulfina fidanii nuufis ulfina argamsiisan. Kanaaf jiraachuun dhimma hangafaatii jechuudha. Inni calqabaa isaaf ulfina fidnee ufii ulfaachuudhaaf
inni calqaba jireenya keenya keessatti ija malee akka hin jiraanne of eeggachuudha. Ija malee jiraachuu Waaqayyo namaa oolchu. Akeekkachiisaan calqaba kutaan kun ija malee jiraachuu lakkoofsa 2 irra jira. Isa ija hin godhanne otoo anatti qabamee jiraatu isa ija hin godhanne hundumaa hin dhabamsiisa jedha. Dhabamuu, gatamuu lakkoofsa 6 irras jira kun. Anatti qabamee kan hin jiraanne gara bakkeetti hin gatama, hin gogas. Isas walitti qabanii gara ibiddaatti gad darbatu hin gubatas jedha. Qajeelfamni ittiin Waaqayyoof ulfina laannee ufii ulfaannu keessaa inni calqabaan ija malee jiraachuu of eeggachuudha. Ija malee akka hin jiraanne. Akka ija godhannuuf Waaqayyo nu yaalaa jira, nu tajaajilaa jira, nu gargaaraa jira, nu gaggeessaa jira, nu eebbisaa jira, nu eegaa jira. Maqaan isaa ulfaatu. Ija akka godhannuuf. Iji maalidha jenneerra sira dubbanneerra. Iji jechuun maal jechuu akka ta'e, amantii hojii mul'isuu akka ta'e. Kanaaf Waaqayyo mana kana keessatti eenyuyyuu ija malee akka deddeebi'u, eenyuyyuu ija malee akka hin jiraanne, akka jiraatu hin barbaadu. Kana jechuun eenyuyyuu amantii maqaa duwwaa baatee akka deemu, eenyuyyuu amala Kiristoos otoo hin uffatiin akka deemu Waaqayyoon barbaadu. Kana irratti sin ulfaatu. Akka maqichaa akka Yesuus taanee akka jiraannu barbaada. Kanaaf eenyuyyuu afaan isaatiin isaa ta'u jireenya isaatiin kan Kiristoosin dhugaa ba'u akka ta'u barbaada malee kanaan ala hin barbaadu. Eenyuyyuu jireenya fakkeenya qabu akka jiraatu barbaada Waaqayyo. Kan maqaa isaatiin waamame hundumtuu sanyii irraa dhalatee sana akka fakkaatu barbaada. Kanaaf ija malee jiraachuu, ija malee deddeebi'uu irraa of eeggachuudhaan Waaqayyoof ulfina laannaa. Achiin ulfina arganna. Ulfinni kan keenya achiin dhufa. Jireenya keessaan dhufa. Jireenya keessaa madda. Ameen, ameen. Kanaaf sagalee Waaqayyooti kun gatamuu, ibiddatti gad darbatamuu wanta jedhamu jira. Dubbifanneerra miti? Anitti hin daballe. Gatamuu warra jan godhan, ilkaan qaruu, bakkee tafuu, gubachuu wanta jedhamu jira as keessa. Guyyaadhumaa kun jira. Akkamitti kuni ta'a jedhu bara kana. Akkamittiin ta'a? Namni takkaa fayyina argatee akkamittiin fayyina dhaba? Ani san beeku Yesuusin gaafachuudha. Yaa falmisa sanaaf ani deebiin qabu. Garuu kan jedhe eenyu? Yesuustu jedhe. Ibiddatti gatamuun jira, bakkeetti hafuun jira, ijaan godhannu taanaan. Kanaaf nuti garuu dubbiin Waaqayyoo akka dhugaa nutti hin baane jiraannee warra ija malee dabarru Waaqayyo nun taasisiin. Ija malee, foolii Kiristoos malee, amala Kiristoos malee, otoo namoota gara gooftaatti hin fidiin, gooftaa fakkaannee otoo hin jiraatiin deddeebi'uu duwwaa, dambanyaa waldaa, maamila waldaa, maamila gaafa sanbataa duwwaa taanee akka dabarru Waaqayyoon barbaadu. Kanaaf of eeggachuutti yoo jiraanne Waaqayyoof kabaja argamsiisna. Fis kabaja arganna. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni lammaffaan isaaf ulfina laannee ofii ulfina argachuuf inni lammaffaan qajeelfamni jireenya keenya keessatti otoo ija godhachaa jirru gaafa qeexxaamnu obsaan eeggachuu. Sinii galee qeexxaamuun jira. መገረዝ የሚባል ነገር አለ። jireenya ክርስቲያኑmaa keessatti, tajaajila keessatti, adeemsa keessatti qimmiidhamuun jira, bu'aa bayiin jira, rakkinni jira, dhabuun jira, argachuun jira, boo'uun jira, gaddi jira, wal makaadha. Addunyaan kun wal makaa waan taateef gaafa sana haala kamiyyuu keessa karaatti Waaqayyo nu gaggeessu keessatti obsaan galataan guutamuu malee gumgumuun nurraan eegamu. Qeexxaamuun akka jiru sagalee Waaqayyoo dubbate waan ta'eef kaayyoon qeexxaamuu immoo caalmaatti ija akka godhannuuf malee nu balleessuuf miti. Ameen. Obsa. Dhugaa Waaqayyoon isinitti hima. Waggaa 31 mana gooftaa keessa jiraadheera. Jira qeexxaamuun an dhugaa baatudha. Jira. Akkatti nama dhukkubu isinitti himuu hin danda'u. Isa jaallattu waan taataniif filannoo gara biraa keessan galtan tarkaanfii bira fudhachuu hin dandeessan.
ayyaanni isaa immoo sin gargaara, nama gargaara. Ameen ameen. Qeexxaamuun baga jiraate. Achi keessa guddina jira, caalmaatti ija godhachuu jira waan ta'eef namoonni qeexxaamaa jirtan misraachoo Waaqayyo ajandaa haaraa boqonnaa haaraa isiniif qaba. Eebba haaraa waggaa haaraatti isiniif qaba. Qeexxaamuun baqatiinaa. Hin baqatiinaa. Bara kana baqachuutu jireenyi keenya akkam bishaanne jireenya bilchina hin qabne godhee nu rakkisa. Hin baqanna, asiin baana, achiin baana, asiin nutti dhufa, achiin lakki. Hin baqatiin. Dhaabadhu qeexxaami. Hin mi'oofta, sana booddee nama taata. Hin bishaatta, hin miidhagda. Ija keetu biyya quubsa, nama quubsa waan ta'eef hin baqatiin. Qeexxaamuu keessa obsaan darbuu. Ameen. Lakkoofsa 2 irra jira kun. Isa ija godhatus akka inni baay'isee ija naqatuuf hin qeexxaa jedha. Yaaqoob immoo akkas jedha. Yoo waan tokkollee isinitti hir'ate Waaqayyo guutuu isin gochuudhaaf waan barbaaduuf isin keessatti obsii hojii isaa akka hojjetuuf obsaaf carraa kennaa jedha. Obsi gaafa obsitan Waaqayyo garaa bal'atee isin keessatti hojii hojjeta. Horii qaluu beektu miti ayyaanaaf amma hoolaa yeroo qalannu akkuma mormi irraa citeen gogaarraa baafna. Biyya kanallee amma aadaa isaa irraanfattaniittu. Gogaarraa baasuuf maal eegna? Hamma lubbuun keessaa ba'utti hin wixxisa waan ta'eef nama dhiita waan ta'eef akkuma kana Waaqayyo nu hojjechuu operaasiyoonii nu gochuu barbaada. Garuu yoo hin wixxifna ta'e nun hojjetu. Dhaabbatee nu laala. Yoo harka laanne Gooftaa na hojjedhu, naan obsa, na gargaari. Obsi keenya keessatti hojii haa hojjetu yoo jenne isatti tolee nu hojjeta, nu bareecha ulfina haaraatti nu ceesisa. Jireenya keenya keessatti yeroo inni nu qeexxa'u obsaan eeggachuu qajeelfamni inni lammaffaan. Nama dhukkuba qeexxaamuun namatti hin tolu, obsa nama dhoowwa, boo'uu nama boosisuu, nama gumgumsiisuu danda'a. Garuu ulfinatti nama ceesisa. Toon qeexxaamiin ce'uun hin jiru joo. Ma yeroo hin qabnu malee amma akkuma faarfataan dubbate wanti Waaqayyo keessa nu dabarse otoo dubbannee himamee dhumu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Qeexxa'ee eebbiseetu asiin nu ga'e. Kanaaf qeexxaamuun jibbinaadha gabaabaadhumatti. Qajeelfama sadaffaa. Qajeelfamni sadaffaan inni nuti Waaqayyoof ulfina finnee ittiin ulfaachuu dandeenyu isa uf keessa jiraachisuudhaan isatti jiraachuudhaan isa uf keessa jiraachisu. Isatti jiraachuudhaan isa uf keessa jiraachisu. Sanaanis ija godhachuu. Waaqayyo nu keessa jiraachuu akka barbaadu dubbateera lakkoofsa 4 irratti. Anatti qabamaa jiraadhaa. Anis isinitti qabamee hin dubbattanii joo. Anatti qabamaa maal godhaa? Kamtu dursa? Kamtu dursa? Eentu duraan dursatti jiraata? Nutu isatti qabamee jiraata. Anatti qabamtanii yoo jiraattan ani dhufeen isin keessa jiraadha. Kanaaf dursa kan eegalu eenyudha jechuudha. Unu jireenya anaaf mijatu yoo qabaattan, yoo anaaf jiraattan, yoo anaaf abboomtan, yoo anaaf adda baatan, yoo ana sodaattan, an dhufeen isin keessa jiraadha. Mandhee gaarii, foolii gaarii isinnaaf jiraattantu isin keessa akkan jiraadhu na hawwisiisa jechuu isaati. Kanaaf qajeelfamni inni sadaffaan isatti qabamnee jiraachuudhaan isa of keessa jiraachisu. Isatti qabamnee hin jiraannu yoo ta'e inni nu keessa hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo jedha kana ana jedhe miti. Isatti qabamnee hin jiraannu taanaan nu keessa hin jiraatu. Kara deemaa keessa hin jiraatu. Nama naamusa hin qabne, disippiliinii qabne keessa hin jiraatu. Nama ilma isaan fakkaanne keessa hin jiraatu Waaqayyo. Isa dhiiga isaan bitate isa kansaa qabeenya isaa ta'e nama keessa, nama Waaqayyoo keessa, nama lammaffaa dhalate keessa garuu jiraachuun hawwa. Anatti qabamaa jiraadhaa. Dameen ijatti
jirma isaatti yookiin muka isaatti qabamee hin jiraatu yoo ta'e ofii isaarraa ija godhachuu akkuma hin dandeenye isin anatti yoo hin jiraattan ta'e gonkumaa hin dandeessan jedha. Waa tokko hin dandeessan. Ufumaan dafqinaa, ufumaan dadhabinaa. Anatti qabamtanii hin jiraattan, ani isin keessa hin jiraadhu yoo ta'e homaa gochuu hin dandeessan jedha. Sagalee Waaqayyoo jedha. Isatti qabamnee jiraachuudhaan isa of keessa jiraachisuu, kanaanis ija godhachuu, kanaan isa ulfeessinee ofii ulfaachuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaaruudhaaf qophaa'aadha joo. Je'amma lakkoofsa 5 irraa nanaasisa jechi kun. Ana malee waa gochuu hin dandeessan jedha. Eenyu malee? Amma karoora baay'ee qabna miti amma waggaa dhufutti. 25tti karoora baay'ee qabdu moo hin qabdan? Adaraa keessan sinan kadhadha. Karoorri keessan kun isa wajjin haa ta'u. Ameen jedhame. Milkaa'uu barbaaddu? Karoorri keessan galma akka ga'u barbaaddu? Kabaja barbaaddu? Ulfina barbaaddu? Eebba barbaaddu? Isa wajjin karoorsaa. Isa wajjin jiraachuudhaan sababiin isaa ana malee waa gochuu hin dandeessan. Kanaaf firiin dhugaan ni Waaqayyo irratti ulfina argatu, ni Waaqayyo jaallatu isatti qabamanii jiraachuu isaaf jiraachuu keessatti argama. Achi keessa gammachuu Waaqayyoo jira. Waaqayyo sanattis gammada. Kiristoos nu keessatti yoo ulfaate malee nuti ulfina hin qabnu joo. Takka ulfina hin qabnu. Ulfina Kiristoos malee dhufes yoo qabaanne inni fagoo hin deemu. Yoo inni nu keessa hin jiru ta'e ija malee hafuudha. Akka ija malee hafuun immoo kaayyoo Waaqayyoo miti. Yoo nuti hin jenne immoo Waaqayyoo dirqamaan ija nutti horuu hin danda'u. Na dhageessanii ija malee hafuun akka hafnu kaayyoo Waaqayyoo miti. Garuu ija horachuun fedha keenya irratti hundaa'a. Qajeelfama arfaffaa. Isatti qabamnee jiraachuudhaan deebii kadhata keenya ariifachiisu. Isatti qabamnee jiraachuudhaan ija baay'ee naqachuudhaan deebii kadhata keenya ariifachiisu. Sagalee lakkoofsa 4-5 irra jira kun. Anatti qabamaa jiraadhaa. Anis isinitti edda jedhee booda kan anatti qabamee jiraatu inni ija baay'een godhataa hin kadhatas. Lakkoofsa 7 irraa anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan jaallattan waan feetan kadhadhaa isiniif ta'a. Deebiin kadhannaa nama isaaf jiraatuuf ariifataa jechuudha. Deebii kadhannaa baay'ee qabna ammaan deebii kadhanii namni kadhatan qabne jira jedhee yaadu. Mata duree kadhannaa qabdu immoo hin qabdan? Qabna. Akka ariifatu barbaanna yoo ta'e jireenya saffisiisuu qabna. Isaaf jiraachuu, isaaf abboomamuu, isaaf adda ba'uutti cimne, ciniinnanne sanatu ariifachiisa. Deebii kadhata keenyaa malee raajii adda addaa waamuu miti joo. Raajii waan godhu hin qabu. Nu harka jira Waaqayyo nu wajjin akka ta'u gochuun jechuudha. Kanaaf hin dadhabinaa. Waan biraa mala adda addaa hin jooriinaa. Deebii kadhannaa keessan ariifachiisuuf saffisiisuuf hin dafqinaa. Isatti qabamaa jiraadhaa. Mallisaa fallisaa isatti qabamanii jiraachuudhaan isaaf moohamuudhaan isa garaa nyaachuu fuullisaa gara keenyatti akka deebi'u gochuudha malee malli gara biraan hin jiru. Kun sagalee Waaqayyooti. Ameen. Kanaaf tarii deebiin keenya garagaraa kadhati keenya garagaraa kan deebiin isaa tureef maaliif ta'a jennee gaafachuu qabna. Waaqayyoof hin jiraachuu dide ta'a nan dadhabee ta'a jennee of qoruun cubbuu hin qabu. 5ffaa isaaf ulfina argamsiisnee ulfina finnee ofii ulfaachuuf qajeelfamni inni 5ffaan maalidhaa? Isatti jiraannee ija baay'ee naqachuudhaan bartoota dhugaa ta'u. Lakkoofsa 8 irra jira kun. Kutaawwan kana hundumaa kan guduunfudha. Lakkoofsi 8 isatti qabamnee jiraachuudhaan ija naqachuu duwwaa miti. Ija baay'ee, ija irraa hafaa, ija hedduu, ija biyya lafaa guutu, ija biyya guutu, ija mul'atu. Nama dheebuu baasu, beela baasu,
naqachuudhaan horachuudhaan isaaf kabaja isaaf ulfina argamsiisna ofiis ulfaannaa jechuudha. Kanaaf bara kana keessa baay'inaan unutu ulfaate malee badaa Waaqayyo ulfaateen arginu. Gaani iddoo baay'een deema waan ta'eef baay'een dhaga'as nan argas waan ta'eef እኛ በብዙ ከበርን እንጂ እሱ እንደሚገባ እየከበረ አይደለም። ይልፋንት ጉባ ጅረኑት ዋን ሄዱዳን መቃንሳ ገሩ ulfinan arganne iddoo baay'eetti maqaansaa kan taane arrabsamaa waan jiruuf Waaqayyo kana nurraa haa fageessu. Ija baay'ee ija lakkaameen dhumne ija irraa hafa naqachaa sababii ija sanaan Waaqayyoof ulfina fidaa ofii warra ulfaannu akka taanu barbaada Waaqayyo. Waaqayyoon ulfina hedduu akka inni argatu kan godhu ija baay'eedha jechuudha. Ija hedduu naqachuu. Waaqayyo rakkina namoota warra dubbiin Waaqayyo gibbiz hipookraat warra jedhaman. Hipookraat jechuun warra diraamaa hojjetu jechuudha afaan Giriikiin. Gooftaan kan inni isin warri fafakkeessitoonni gaafa jedhu isin hipookraats hin dubbattu malee warri hin jiraanne hin lallabdu malee hin barsiistu malee warri hin jiraanne jechuu isaati. Rakkina namoota akkasii hin qabu Waaqayyo. Hipookraatii hedduutu jira. Fafakkeessituu hedduu, fafakkeessaa hedduu, lallabaa hedduu, barsiisaa hedduu, faarfataa hedduu. Garuu iji Waaqayyo ija horachuu, ija godhachuu, dachaa horachuudhaan isaaf ulfina fiduu hawwiif dheebuu Waaqayyo. Sana gochuudhaan Waaqayyoo fi kabaja argamsiisuu qodaa Waaqayyoo meeshaa Waaqayyoo ta'uu dheebuu Waaqayyoo isa kana jiru. Maatiyos boqonnaa 5:6 hojii keessan isa gaarii sana arganii Waaqayyo isaa abbaa keessaniif ulfina akka fidaniif ifi keessan nama hundumaa fuulduratti maalaa ta'u jedha. Haa ifuu. Gaafa lammaffaa dhalannee Waaqayyo guca tokko nutti qabsiiseera. Ifa kan jedhamu dukkana keessaa nu baasee ijoollee ifaa nu godhe. Ijoollee ifaa godhee addunyaarra nu gadhiise. Bakka hundumaatti akka ibsinu. Bakka hundumaatti gaafa ibsitan. Bakka geessan, bakka jiraattan, bakka hojjettan hundumaatti gaafa ibsitan. Abbaan koo ulfina argata. Abbaan keessan ulfina argata. Yoo inni ulfina argate immoo isinis ulfina argattu jechuu isaati. Ameen ameen. Kanaaf yoo ulfina barbaanne duraan dursa isaaf ulfina haa argamsiisnu. Ameen jettu. Jaaffaa. Isaaf ulfina argamsiisuudhaaf qajeelfamni ni jaaffaan. Ofiis ulfaachuudhaaf qajeelfamni ni jaaffaan. Jaalala Kiristoositti qabamnee abboommii isaa eeguudhaan jaalala isaatti qabamuu abboommii isaatti qabamnee jiraachuu dubbiin kun wal fakkaata. Lakkoofsa 9:10 akkuma abbaan na jaallate ani immoo isinan jaalladhe jedha. Hubadhaa. Kanaaf dubbii kootti jaalala kootti jiraadhaa. Ani abboommii abbaa koo akkuman eege jaalala isaattis qabamee akkuman jiraadhu. Abboommii koo yoo eegdan jaalala kootti jiraattu. Hubadhaa. Kan inni wal madaalchisu jaalala isaaf abbaa gidduu jiruunidha. Akkanan isaaf abboomamu mudaa malee akkan isaaf jiraadhe. Hanqina tokko malee akkan isa jaalladhutti akkana jaallattan akka wal jaallattan. Akkanan isaaf bitamee isaaf jiraadhe isaaf abboomametti akkanaaf abboomamtan jechuu isaati. Kun immoo abboommii ifa gilxa ti'izaaz no. Abboommii isaaf jiraachuun immoo nurraa eegama. Yoo na jaallattan maal godhaa jedhe. Abboommii koo eegaa jedhe. Kanaaf jaalalli nuti ittiin Waaqayyoon jaallachuu qabnu jaalala inni ittiin abbaa jaallate gooftaan abbaa jaallateen ta'uu qaba. Keessumaa bara kana keessa bifa dhugaa dubbii Waaqayyoo irraa fagaateen karaatti nuti jaalala Waaqayyoof qabnu ibsinu tokko tokko hanqina qaba. Na dhageessanii? Jaalalli namni namaaf qabullee hojii gaafata malee luba gar malee man si jaalladha jedheef miti. Hojii gaafata.
waaqayyoon jaallachuun keenyas hojii gaafata malee yaa waaqayyoo sin jaalladha too jennee halkaniif guyyaa labsine jaalalan ibsu kun amaluma jaalalaati kun amaluma jaalalaatu hojii gaafata. Kanaaf fannoo irratti fannifamuudhaan dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa kennuudhaan addunyaa kana jaallachuu isaa hojiin agarsiise. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaaf waa'ee waaqayyoon jaallatanii waaqayyoof of kennanii waaqayyoon jaallachuuf obboleessa jaallachuu gooftaan ifatti kan barsiise iddoo biraattis qaba. Addunyaa kana irratti amanaan tokko qaama lama duwwaa jaallachuutu nuuf eeyyamameera. Inni tokkoffaan waaqayyoodha, lammaffaan dhala namaati. Michoota kana lamaan wantoota caallisnee jaallannu qabaachuun nuuf hin malu. Michuun keenya calqabaa waaqayyoo itti aansee nama. Kanaan jarreen kana lamaaniin ol waan biraa jaallachuun nuuf hin eeyyamamne. Isaaniin immoo hojiidhaan har'a cimsee kanan isin kadhadhu dhumarratti jecharra kan darbe jaalala dhugaa waaqayyoof qabnu namaaf qabnu hojiidhaan tarkaanfiidhaan warra mul'isnu waaqayyo nu haa taasisu. Please isinan kadhadha maqaa waaqayyoon isinin kadhadha. Bara kana bifa lallaba dogoggoraa barsiisa dogoggoraa jira. Waaqayyo waaqa jechaa miti, waaqayyo waaqa hojiiti, waaqayyo waaqa jiruuf jireenyaati. Hojii barbaada, tarkaanfii barbaada malee sin jaalladhaa miti dhimmisaa. Kanaaf jecharra kan darbe amma yeroo lallabnu, yeroo barsiisnu, yeroo faarfannu, yeroo waaqeffannu jechoota adda addaa gadi roobsina. Ana akka nama macaafa qulqulluu barsiisuuti tokko natti hin tolu, nanaasisa fa'a. Tokko waaqayyoon naaf hin madaalu. Tokko nanaasisa. Tokko waaqayyoof miti. Tarii intalaaf ta'a jaalalli sun. Jechi nuti fayyadamnu han intalaati. Waaqayyoof hin ta'u. Iyyinaan jedha jenna amma faarfannaa keessa maaliif iyyisiin jedhaa? Maal buufata? Dhuguma mee waaqayyo iyyarraa maal buufata? Maal bu'aa waaqayyo amma iyya keessaa? Yookiinis immoo gubee na waade jaalalli kee gubee na waade jenna. Maaliif na guba? Maaliif na waada? Akkasis jedhaan jenne jaalalli koo yoo gubee si waade akkas jedhin jenne yoo na jaallatan abboomii koo egaa obboleessa kee jaalladhu na jaalladhu naaf abboomami adda naaf ba'i. Keessa koo na nyaata jenna. Akka ulfinni kee gubee na waade. Haadha manaa koo amma wajjin jiraadhu duraan dursaa jaalalatu na qabe isheerraa. Waggaa 5 kaadhimummaatti jiraannee yeroo jaalalli isheerraa na qabu akkanii ishee jaalala isheetiin qabame ishee hin beektu isheen. Kanaaf ani keessi koo nagaan qabu. Dhuguma akkana gubuufaa na godhu. Akkana hiixachiisu yoo rafe hirribna hin qabatu. Yoo nyaadhe appetaayitiin koo cufameera. Yeroo nama kana yeroo nama faarfannaa akkasii yeroo argu ay faarfannaan kun faarfannaa intalaatiin jedha. Kanaaf gaaf tokko boqonnaan dhabe. Walirraa fagaannee jiraanna magaala isheen jiraattu keessa dhaqeen akkaataattiin dhaqee ishee arguun dhabe. Maatii isheen sodaadhe isheen immoo mana qorichaa keessa hojjetti. Bara sana baay'ee sodaanna fakkeenyummaadhaaf waan ta'eef akkaataattiin ijuma ishee arguun barbaade baqa keessi koo nagaa dhabeera. Hirriban qabu halkan. Tajaajila baadiyyaa deemeen kopheen miilla koo madeesse. Miilli koo hin madaa'e. Gammachuu natti dhaga'ame isinitti himuu hin danda'u. Maaliif? Eessa hojjetti ishee mana qorichaa hojjetti waan ta'eef. Kanaaf madaadhuma xinnoo kana kulkulfadhee dhokkolaa dhaqe gaa. Kanaaf jechoonni tokko isheef ta'uu danda'a. Haadha manaa keenyaaf abbaa manaa keenyaaf adaraa keessan jechoota waaqayyoon hin madaalle keessaa waaqayyo nu haa baasu. Ani amma warra
faarfata wajjin yookiin warra kaan ani xabiin qabu lolan qaban dhugaa waaqayyoon dubbachaa jira waan ta'eef iddoo tokkotti amma iddoo tokko deemeen faarfannaa tokko dhaga'e ulfina waaqayyoof egaa ammaan faarfatamu jalalli waaqayyoo naraasee halkan walakkaa hirribaana kaasee tumee na baase jedha ulfinni waaqayyoo naraasee kan walakkaa hirribaana kaasee tumee na baasee nu biratti naannoon dhaladhee guddadheetti qaalluun nama haaraa irratti gaafa bu'u nama sana leenjisa saracoo jedhama akkam godhee leenjisa mukaaf jirmatti buusee tumee baaseetu leenjiseetu qodaa godhata tumee baasuu amma sanatti beekama malee amma jaalalli waaqayyoo ulfinni waaqayyoo tumee na baasee hin madaalu gara isa madaaluutti waaqayyo nu haa fidu gara hojiitti waaqayyo nu haa fidu gara piraktisiitti waaqayyo nu haa fiduudha nama waan biraa kaayyoo biraan qabu nama jecha hin taane jecha waaqayyoon hin madaalle keessaa tokko immoo reaalitiitii aladhama tokko amma jechumti isaa akkaataa nuti itti goonu out of realitiin waaqayyoon hin madaalu yeroo tokko wangeelaawii tokkoo fi faarfataa tokkotu wajjin konfiraansii deemanii baadiyyaatti wal lolan waltajjii irratti wal lolan baadiyyaa yeroo konfiraansii sagantaa deemtan manuma tokko keessa siree gamaaf gamana sinii kaa'u waluma biraa kadhachaas bultuu rafaas bultuu waluma duukaa sin keessummeessu kanaaf wajjin bulanii ganama faarfataan sun waltajjiitti ba'ee hin faarfata jaalala kee irraan kan ka'e hirriba malee hin bulaa jedhee faarfatee bu'e wangeelaayin waltajjiitti ba'e ijoo hin soba rafaa bulee gara wajjubaan rafaa bullee amma balleessaan kan eenyuuti jechoota reaalitiitii ala ta'an tokko hin argitanii barakan out of reality waaqayyoon hin madaalan gabaabaadhumatti akkasitti waaqayyoon kabajuun hin danda'amu waaqayyoon ulfina kennuun hin danda'amu waaqayyoon nama miti waaqayyo waaqa dhugaa waaqa hojii waaqa qulqulluu waaqa abboomamuun isaaf malu malee waaqa jechaan gowwomsinee jechaan garaa raasuu dandeenyu mitiidha gabaabaadhumatti torbaffaaf isa dhumaa waaqayyo akka nutti gammaduuf gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf wantoota kana hundaa raawwachuudha inni torbaffaan qajeelfamni inni torbaffaan waaqayyo akka ulfaatee nutis karaa sana akka ulfaannu inni torbaffaan gammachuun keenya guutuu akka ta'u innis akka nutti gammaduuf wantoota amma lakkoofne kana hojiirra oolchuudha lakkoofsa 11 irraa argattu gammachuun koo isinitti akka ta'u gammachuun keessanis guutuu akka ta'u raawwii akka argatu isaan kana godhaa gammachuu guutuutiin nu eebbisuu barbaada waaqayyo gammachuu raawwii qabuun nu eebbisuu nu ulfeessuu barbaada waaqayyo garuu gochuu immoo nurraa barbaada wantoota kana jiraachuu nurraa barbaada hojiin agarsiisuu nurraa barbaada yoo gooftaa gammachiisne gammachuun keenya raawwii qabaata dhuma qabaata guutuu ta'a yeroo isa kabajne ofii kabaja arganna yeroo isaaf ulfina laanne ofii ulfaanna kanaaf isaaf jiraachuudhaan kottaa isa ulfeessuudhaan ulfina arganna isa ulfeessuudhaan ulfinni nuufaa ta'u bara haaraa kanatti baratti isaaf adda baanee isaaf ulfina laachuudhaan ulfaannu waaqayyo nuufaa godhu faarfannaa 17:15 akkas jedha qajeelummaatiin fuula keen argaa ulfina kee gaafan argu nan quufa jedha ameen ulfina kee gaafan argu nan quufa natti tola isa ulfeessuudhaan ulfaachuun argama waan ta'eef kanaaf barataa dhugaa duukaa buutuu dhugaa ta'uudhaan isa ulfeessuudhaan ofii ulfaachuu isa faana ulfaachuu isa faana kabajamuu warra jiraannee isa kabajnee kabajamnu ta'uu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru caafa saamu'eel isa calqabaa boqonnaa 2:30 akkas jedha waaqayyo waaqni maccaa akkas jedha
warra na ulfeessan nan ulfeessa jedhe. Ulfina nan kennaaf jedhe. ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቁኝ ይናቃሉ። ኮታ waaqayyoof jiraachuudhaan ulfeessinee ulfina haa argannu. Barri haaraan kun baratti waaqayyoof ulfinaan jiraannee waaqayyoof ulfina fidnee ofii ulfaannu ulfinaan dabalaa deemnu waaqayyo nuuf haa godhu. Kun immoo hin ta'a. Yoo tole jenne haa ta'u yoo jenne yoo walii galle waaqayyo waqti machaasa kanan godha maqaa waaqayyo ulfaatu. Barri dhufu bara ulfinaa nuuf haa ta'u. Bara ulfinaa, bara kabajaa, bara eebbaa. Kun hundumtuu isaaf jiraachuu, isaaf ulfina kennuu keessaan madda. Hin kadhanna mataa keenya gadi qabannee obboleessi keenya wabiin as bahee nuuf kadhata. Dubbii dhageenye kanarratti jakka godhannu. Bara haaraa kan akkasittiin akka calqabnu waaqayyo nu haa gargaaru. Waadaa galla. Si ulfeessuudhaan akkan ulfaadhu na gargaarii jenne. Si ulfeessuudhaan si kabajuudhaan akkan kabajamu. Bara kabajaa barri dhufu. Caalmaatti si kabajuudhaan, caalmaatti si ulfeessuudhaan baranitti ulfaadhu naaf haa ta'u jennee waadaa galaa, kakuu galaa kadhanna. Obboleessa koo Asaffeera. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Harka keenya walitti rukunnee waaqayyoon galateeffannu. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Luba keenya eebbisnu luba Asfaawtiin waaqayyo isaa eebbisu ayyaanaaf humna isaa isaaf baay'isu dubbii dhugaa kanaan nus jireenyaan waaqayyo nu haa eebbisu. Ol kaanee dhaabannee walii wajjiniin kadhannu saatiin keenya deemeera. So ol kaanee dhaabannee waaqayyoon kadhanna walii wajjiniin.